carraan kun osoo isin hin darbine ammuma itti fayyadamaa daawwattoota Oromaan akkuma beekamu yeroo ammaa kana online irraan birrii akkamitti akka itti dalaguu dandeessan jechuudha websaayitii adda addaa fayyadamtanii jechuudha yeroo keessan osoo ofirraa hin gubin jechuudha yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramuu ni dandeessan kanaafu akkamitti akka isin kooyina walitti qabatuu dandeessan jechuudha carraa ajaa'ibaatu dhufe jechuudha maamiltoota kiyya haala isin argitan kanaan quba keessan qofaan taap godhuun jechuudha akkamitti akka isin maallaqa argatuu dandeessanii fi kooyina adda addaa itti fudhatuu dandeessan haala amma asirratti argitan kanaan jechuudha 75,000 fi 800 fi 13 keessaa qaba jechuudha kun amma total share variance kiyyaa jechuudha haala isin argitan kanaan kanaaf akkamitti kooyina kan akka itti dalaguu dandeessan akkuma beekamu yeroo ammaa kana taaptaapiin karaa telegiraamiitiin jechuudha kooyinoota adda addaa walitti qaqqabatuun jechuudha maallaqa guddaa namoonni dalagaa jiran ni jiru jechuudha carraa ajaa'ibaa kana itti fayyadama kanan isin argisiisan namoonni chaanaala Oromaaniif haaraa taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaan hubachiisa tokkoffaa jalqaba irratti telegiraama banatuu qabdan sana booda eessa dhuftan chaanaala Oromaanii jala koottaa eega chaanaala Oromaanii jala dhuftanii jechuudha profaayila keenya jala asitti jechuudha tiituqaa maata jettu tana ni argattu yookaan asirratti Oromaan tajettu qastii tana ni argattu jechuudha maallaqa kun kan irratti dalagamu telegiraama waan ta'eef jechuudha maamiltoota kiyya liinkii telegiraama irra jira waan ta'eef jechuudha kanaafu irratti cuqaastan yeroo tokkoo fi jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isin dhufa telegiraam bakka jettu tana irratti kilik gootanii jechuudha mallattoo telegiraama irra eega isin cuqaastanii kallattii maan telegiraama keenya keessa isin fudhata kuni fuula telegiraama keenyatti namoonni telegiraama keenya hin beekne leen asiin Oromaan tajettu tana join godhaatii irraa fayyadama asirratti amma booda maallaqa gara onlaayinaatiin dalagamuu fi barnoota adda addaa kamiyyuu asirraa ni argattu jechuudha gaafii barbaadanillee akkeessan nagaafatuu ni dandeessanii jechuudha waan danda'urraa kallattiin isiniif deebisaa jechuudha kan kallattii adda addaatiin argatu dadhabdan tole maamiltoota kiyya kabajamu eega haala kanaan chaanaala telegiraamaa keenya keessa dhuftanii asirratti ni argitu jechuudha suuraa kana haala asirratti isin argitan kanaan amma kun kanaan dalage hundaa'u isin argise jechuudha kanaafu asirratti kunoo liinkii takka ni argattu jechuudha liinkii asitti barreeffama kana waliin ammaxxanse kana liinkii kanarra yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha yeroo jalqabaatiif yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isin dhufaa jechuudha wanti kun taappis web jedhama jechuudha taappis web kana akkamitti akka isin maallaqa ajaa'ibaa irraa dalaguu dandeessan isin argise yeroo haala kanaan isin dhufe baga nagaan dhuftan kan jedhu asirratti isin gaafadhi isin simataa jechuudha kanaafu maal gootanii asirratti start jettuuni jechuudha yoo barbaadan asiin liinkii kana yoo tuttan gara telegiraama isaanii chaanaala isaanii isin fudhata isin yoo barbaadan asirrallee kilik gootanii jechuudha gara chaanaala isaanii deemuu ni dandeessu jechuudha kun asirratti kuni chaanaala websaayitii isaaniiti jechuudha chaanaalli telegiraama isaanii kun waan isin ajaa'ibu yeroo gabaabaa keessatti hordoftoota miliyoona 14 fi 9,000 argatee jechuudha kanaafu join godhaatii isa kanallee jechuudha wantoota adda addaa koorsii asirratti gadhiifamu kamiyyuu hordofuu hin dagatinaan isin jedhaan irraan deebi'a kanaafu isin maal gootu start bakka jettu tana cuqaastu jechuudha kooyina dalaguuf sana booda yeroo isin startii tuttan waa xiqqoo isin ni eeggattu jechuudha sakandii takkalleef ta'u sakandii lamalleef ta'u haala konneekshina keessaniitti ni eeggattu jechuudha innu isiniif deebisa kunu amma naa deebisee jira jechuudha baga gara taappis weebii dhufte naan jedhee jira jechuudha kanaafu haala kana yeroo isin dhufe asirratti filannoo adda addaa isinii fida kan isin cuqaasuu qabdan jechuudha start now bakka jedhu kana kilik gootuudha sana booda jechuudha daqiiqaa takkaaf ni eeggattanii kunu amma nuu banee jira jechuudha asirratti wanni isin beekuu qabdan websaayitii kana paaswordii itti naqxan iimeela keessan itti hin naqxan waan tokko wanni isin itti naqxan hin jiru jechuudha haala kanaan isiniif dhufa jechuudha salphumatti jechuudha akkamitti akka isin kooyina kana walitti qabatuu dandeessanillee isin argisa asirratti illee filannoo adda addaa nuuf kenna asirratti amma taaptaabii gizee takkaatiin meeqa nuuf kenna xiyya kana yeroo nu as finne 500 kooyina 500 nuuf kenna jechuudha asirratti kun haala isin argitan kanaan 7,000 fi 155 nuuf kenna jechuudha kana caalallee isiniif kennuu danda'a jechuudha maamiltoota kiyya kabajamoo kooyina kana akkamitti fudhatuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisa jechuudha akkamitti akka isin walitti qabatuu dandeessan geengoo keessatti argitan kana jechuudha quba keessan sadiin tuttu yoo feetan tokkoonni tuttu yoo feetan lamaan tuttu daftanii akka fixaniif sadiin tuttu jechuudha haala kanaan jechuudha sadiin tuttu haala kanaan yeroo isin sadiin quba keessan sadeenu bakka takkaa keessanii jechuudha maallaqa sirriitti dalaguuf daftanii 500 fudhattanii 7,000 kana kooyina 7,000 kana as keessaa fixanii jechuudha amma dafeetiin tuqaa jira haaluma kanaan tuttu jechuudha isinilleen hanga xiyyii ajjala kanaan isin argitan kun zeerootti deebi'utti jechuudha yeroo inni asitti zeerootti deebi'e 500 fudhattanii jirtanii jechuudha sarara labbaa deemu kana daftanii yoo xumurtan 500 fudhattanii jirtan kooyina 500 fudhattanii jirtan karaa kana namoota baay'eetu milkaa'aa jechuudha maamiltoota kiyya kanaafu maallaqa guddaa ittiin dalagaa jira jechuudha namni ni gaabbitan booda waan kana hujii keessan godhadhaa osoo hin taane yeroo taa'imii
firee qabdan jechuudha waan akkana kana dalagaa maallaqa argadha karaa adda addaatiin maallaqa argatuun social media irratti itti fufee jira kun amma xumureetiin jira maamiltoota kiyya amma yeroo nan asii xumure ammallee 500 akkana naa kennuuf lakkaaya jira jechuudha argitanii asiin amma lakkaa jira mee amma asirratti start bakka jedhu kanarratti hanga amma dura meeqa akka dalagee laalaa jechuudha kun amma asirratti jechuudha total share balance naan jedha jechuudha asirratti 76 fi 800 fi 70 dalagee jechuudha maamiltoota kiyya kabajamo haala kanaan jechuudha totaliin kiyyammoo wanti na hanga ammatti jechuudha fakkeenyaaf kuni guyyaa 2-3 keessatti waan guyyaa tokko keessatti waan an dalagee jechuudha totaalii anammoo waan kan eegalee guyyaa 3 jechuudha totaaliin an dalagee kun asirratti ilaaluu ni dandeessu jechuudha waan barbaadan jechuudha maamiltoota kiyyaas keessan hanga barbaadan irratti cuqaastanii fakkeenyaaf yeroo koina 500 kana gizee keessaa fudhatan hanga koina 500 malee lakkaa'ee 500 akkasii bakkatti isinii deebisutu irra isiniif hin tuqamu waan ta'eef keessaa baatanii waan biraa daladdu yeroo keessaa baatanii keessatti deebitan jechuudha maamiltoota kiyya kabajamoo haala kamiin isinii dhufa haala kanaan kunoo profaayilii isaa kana amma gubbaa kanarratti mul'ataa jira jechuudha taappis web jedhee irratti cuqaastu jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isinii dhufa yeroo hundaayyuu isin eessa tuquu qabdan jechuudha asirratti start now bakka jedhu kana kilik gootanii jechuudha sana booda jechuudha kallattii maan keessatti isin deebisaa jechuudha maamiltoota kiyya kunoo amma keessatti nu deebisee jira jechuudha amma join naan jedhee jira ammallee koina meeqa koina 200 amma bakka takkatti fudhatan get it jettanii jechuudha inni seentanii jechuudha yeroo isin seentan haala kanaan isinii dhufa amma asirratti jechuudha go jettanii ammallee keessa seentuu jechuudha maamiltoota kiyya sana booda haala kanaan isinii dhufa amma asirratti koina 200 kana akkamitti akka itti fudhatu dandeessan isin argisiisa jechuudha maamiltoota kiyya chaanaala kana maal gootanii share gootanii jechuudha chaanaala linkii chaanaala kana nama affeertanii jechuudha fakkeenyaaf asirratti cuqaastanii chaanaaluma kanarratti yeroo isin cuqaastan haala kanaan isinii dhufa asirratti jechuudha taappis web bakka jedhu kana maal gootanii yeroo tokko ofirratti cuqaastu jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isinii dhufa copy link gootan yoo barbaadan asiin abbaa barbaadan irratti share godhuu ni dandeessan hiriyoota keessan affeeruu ni dandeessan yeroo isin hiriyoota keessan affeertan koina 200 bakkuma takkatti argattu jechuudha maamiltoota kiyya haala kanaan jechuudha koina walitti qabatu dandeessanii jechuudha salphumatti jechuudha kanaafuu haala kanaan sirritti irra dalagatu ni dandeessu jechuudha amma kunoo 169 irra jira hanga inni 500 guutuu ni eeggana yoo barbaane keessaa baanaa yoo barbaane teenya eeggana garuu teessanii eeggatura keessaa baatanii waan tokko daladanii yeroo inni xumurame waan kan asirratti kan isin barsiisuuf maamiltoota kiyya namoota baay'ee kan maallaqa irraa fudhataniin arge maallaqa isaa akkamitti keessaa baafanna kan jedhu immoo viidiyoo qabadheen isinii dhufa fakkeenya maallaqni isaa waan daladdan bakka tokkotti baafatu osoo hin taane maallaqa ni eebbifama wanti kun weebsaayitii amma guddataa jiru waan ta'eef ni eebbifama jechuudha amma guyyaa 4-5 ta'e eebbifamuuf guyyaa eebbifamu san waan taate taappii goote guutumaa akkaawuntii kan keetirratti siif ergamaa jechuudha akkaawuntii akka itti guuttatu siif banan karaa san booda ni guuttata akkaawuntii keetii kallattii maan akkaawuntii keetirratti siif galchanii jechuudha namoota 500 200 300 Itoophiyaa irraa dalageen beekamaa maamiltoota kiyya waan kana jechuudha maallaqa fayyaa qabu irraa daladda jechuun kana jechuun nama ji'a tokko guutuu taappii godheetu jira jechuudha hojii godhate akkaawuntii 2 banatanii telegiraama irratti akkaawuntii 2 banatanii taap godhatu ni dandeessu jechuudha maamiltoota kiyya kabajamoo kana hojii godhadhaa kanuma qofa dalagaa osoo hin taane yeroo taayimii firii qabdan taap godhaati sirritti wanti kun dhibbatti maallaqa dalagaa jira maallaqa yeroo ammaa kana sadarkaa tokkoffarra maallaqa dalaguun kan jiru jechuudha isa kana jechuudha kana qofaa miti gammadee kan birallee dhufee jira kan hundi kana fakkaatu isa sanillee viidiyoo itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhufaa jechuudha salphumatti haala kanaan maallaqa dalaguu ni dandeessu jechuudha maamiltoota kiyya kabajamoo hanga fakkeenyaaf amma 250 irra kan jiru kanallee yoo barbaadan keessaa fixuu dandeessu jechuudha yoo barbaadan kunoo haala kanaan jechuudha taa'urra yoo jettan harka keessaniin tuttutanii keessaa fixuu ni dandeessanii jalaan inni lakkaa jira isin gubbaa kanaan taap gootanii keessaa fixuu jechuudha salphumatti haala kanaan jechuudha maamiltoota kiyya amma asiin laal dabalaa jira jechuudha argitanii haala kanaan jechuudha yeroo isin asiin taappii san fixan wanta isin dalagattan ufiin asirratti isiniif dabalaa jechuudha taappii keessa malee maamiltoota kiyya yeroo isin irra deddeebi waan kana daladan jechuudha dabilii isiniif kennu jechuudha yookaan dachaa godhanillee isinii kennanii jechuudha kanaafuu haala kanaan jechuudha salphumatti birrii walitti qabatuu ni dandeessu jechuudha maamiltoota kiyya kabajamoo liinkii weebsaayitii kana eessaa akka argattan isin argisiiseen jira
hin dogongorina sirritti hordofaa jechuudha. Chaanaala Oromaanii jala dhuftanii jechuudha. Asirratti Oromaan ta jettu qastii tanarratti cuqaastanii san booda Telegram bakka jettu tanarratti ni cuqaastan Telegram keenya waan ta'eef kun. Sana booda kallatti maan Telegram keenya keessa haala kanaan isin fudhata jechuudha maamiltoota kiyya. Kanaafuu asirratti jechuudha linkii tana cuqaastanii bakka nama isin argisiise kana keessa seentanii taaptaappii gootanii jechuudha. Guyyaa guyyaan jechuudha kooyina walitti qabatanii guyyaa wanti kun eebbifamu itti gammaduuf teessanii jechuudha maamiltoota kiyya maallaqa fayyaa qabu keessaa baafattanii. Kanaafuu ani isiniif hin kafalu kan isiniif kafalu websaayitiidha. Namoonni dhossaan dalagaa jira waan kana namoota baay'ee yeroo dheeraa keessa turaniin beeka jechuudha. Yeroo baay'ee fakkeenyaaf gara ji'a torba namoota dalagaa jirutu jira jechuudha. YouTube dhiisanii maa websaayitii dhiisanii gara kana deebi'anii nama dalagaa jiruun beekaa jechuudha. Duraan soban ta'e kanaafuu ani isiniif hin kafalu kan isiniif kafalu websaayitiidha. Kanaafuu isin taaptaap godhaatii harka keessaniin maallaqa irraa dalagadhaan isiniin jedha. Anufi kiyya irraa dalagataan jira. Kanaafuu isinillee dhaqaatii irraa dalagadhaa waan ofii irraa faayidaa'e gara keessan fiduun hojii kiyya waan ta'eef dhaqaatii achiin taaptaap godhaa irraa argadhaan isiniin jedha. Gaan daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadhee dhufellee jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisuuf akka warraa baratanillee abdii guutuun qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii keessaa ba'uu duwwaa osoo hin taane chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaa. Chaanaalli kun chaanaala baroomsaati waan ta'eef jechuudha. Hojii haaraa eegallee jira jechuudha. Amma maamiltoota kiyya hojii onlaayinaa fakkeenyaaf birrii akkamitti akka isin itti dalagattan jechuudha. Websaayitii sobaallee akka isin itti irraa of eeguu dandeessanii fi websaayitii dhugaa qofarratti akkamitti akka isin hojjettan kana isinin barsiisaa. Subscribe godhaatiin hordofaan isinin jedha. Barnoonni keenya yoo isinitti tole like godhuu hin dagatinaa bakka isiniif hin galin comment jalatti naaf barreessaan isinin jedha maamiltoota kiyya kabajamoo viidiyoo kallee akka namoota baay'ee bira ga'u share waliif godhuu hin dagatinaa. Hanga ammatti chaanaala keenya lammaffaa namoonni maatii hin ta'iniif hoomii chaanaala Oromaanii jala dhufaa dhuma irratti gadi bu'aa chaanaala Oxygen Media Network jedhu kana chaanaalli kun chaanaala keenya lammaffaa subscribe godhaatii dafaa maatii isaa ol guddisaa asirratti illee waan tokko waan isin fayyadu isiniif hin gadhiisa subscribe godhaan isinin jedha. Barnoonni irraaf qabanne asumarratti xumuramaa barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.